ganda baadiyyaa Garmaama jedhamutu jira. Achitti dhaladhe. Bara 1951tti dhaladhe. Yaa'u horiitti isaa guddadhe. Gaafa umriin kiyya waggaa 7 ta'u tasa manni barnootaa masarratti timirti jedhamu sana mishiiniin achitti biyya keenyatti bantee jennaan udumaa qophii hin qabne udumaatii kiyyallee hin marachiifne horiitti sula faggatee gale 9 irraa haga 12 asalla baradhe kofalee kaanii asallatti barachuun bara san baay'ee ulfaata keessaayyuu hiyyeessaa ijoollee baadiyyaatiif ilma qotee bulaa hiyyeessaatiif baay'ee ulfaata. Haa ta'u ammootu haga danda'an gargaaranii na guddisanii akka of duuban deebine waan qaban hunda ciratanii waan qaban hunda gurguratanii na barsiisanii kutaa 12 akka fitu na dandeessisanii ji'a jaaleen jeet matolaka kitil matolakummaan eebbifameeti gara adda waraanaa kibbaatti bobba'ee yeroo baay'ee achitti haga waraanni Somaalee dhumatutti achi ture. Dura makalaakaa keessa ture. Raayyaa keessa ture. Raayyaa keessa bayuu hin barbaanne ani. Hin barbaadu. Garuu isaan raayyaa keessa akka turu hin barbaanne. Kanaafuu ishi tole jedhee bahee raayyaa keessa baheet wayita qoqqoodaman aangoo qoqqoodaman san waan jiru aangoo jiru bakkeewwan qulfi faayidaa qabu jara isaaniiti qoodan. Nu jara hin qabnu dhaaba cimaas hin qabnu sanyii sanyii biraati amma ufitti deebi'anii jarri yoo masan jalqabanii uf ijaaruu wal gargaaruu kana. Kanaafuu mucaa xiqqaa muuxannoo tokko hin qabne tokko reediyoo irra kaa'uu barbaadanii ammas bakkeewwan hoogganu sanuu fudhachuu barbaadan nama biraatii barbaadanii achi na kaasan Wollollee maqaa isaa dhuun barbaachisu illee gatii fi argateera nama hoogganaa guddaa olaanoo wayiitiin Wollollee sababa barbaadeet Wollollee achirratti Wollollee naan na ari'an dhaaba keessaa na ari'an tole jedhee bahee hojii barbaadachuutti yoo galu ufumaa waamanii ammas deemii reediyoo faanaa ijaari jedhanii ergan. Ji'a 3 hojii dhabeessa ta'ee turee ka'ee chiif waamanii reediyoo faanaa ijaaruu barbaadan yoo san kana hennee jirra karoora kana qabna reediyoo faanaa ijaari jedhanii na erganii reediyoo faanaatti galee haga nama 3-4 jira yoo san kaajajjil qabanii jiran. Hooggantoota olaanoo irraa fakkeenyaaf sa'aatii haganaa kennamee namni illee yeroo san leenjii fudhatee ka dhufee miti martuu ogummaa adda addaa irra warra ture harkuma asitti hiikkatee asumatti barata warra hojii hojjetu waan ta'eef sa'aatiin kun isinitti bal'ata keessummeessuun nu dhibaa waan jedhu ka'aa ture. Waan fedhe haa ta'u rakkoon fedhes dhufu dubbiin qabsoodha. Qabsoon kun kallattii kanaan yoo mul'ate malee ol bahee mul'ate malee jijjiirama jechuun hin dandeenyu. Kanaaf afaan Oromoos afaan Amaaraas wal qixxee ta'uu qaba jedhee warra falmaa ture keessaa otoo inni jiraachuu baate wanti kun hin ta'u ture dhugaa jechuudha. Maqaan isaallee yoo san baafne yoo san maqaan reediyoo faanaa jedhu hin jiru maal baafna itti maqaa reediyoo haaraa ijaarru kana maal itti baafna jennee barbaanne faanaa haa ta'u jenne. Akkasitti ijaarree sagantoonni yoo san faana keessatti nu dizaayin goone gara waggaa 30 ta'a.
faana bifa saniin ijaarree booda egaa faanaan ijaarameen duubatti ani hoogganaa kutaa afaan Oromoo ta'e jechuudha. Kanaaf faanaan amma akka dhaaba kiyyaatti ilaala. Guddateera, dagaageera, muuxannoo gaarii qaba, mainstream miidiyaa ta'eera. Kanaaf kana yoo ilaalee jedhu keessa kiyya satisfaction guddatu natti dhagahama. Yeroo faana ijaarru san faana ijaarree bizinesii jalqabaa jedhan. Bizinesii jalqabaa jennaan beeksisa barbaannee fiduu jalqabne. Amma beeksifni duraan dhufu kun waajjiraalee mootummaa naannolee kanneen irraa finna. Amma beeksifni tokko dhufe naannoo Oromiyaa irraa ayyaana wayii sababa godhatee beeksisa ba'a. Maal jedhee beeksisan barreesse natu barreessa beeksisa san barreessee ለምለምታ ኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት jedheet barreessee ani akka dubbifamu istuudiyootti kennu የለምለምታ ኦሮሚያ ምክር ቤት የለምለምታ ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንደዚህ ይመኛል ከጀሩ ከነ ዱብሳ ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጀር ምን አለው ጀደ ማል ተቆቁራለ ምንድነው ምን ችግር አለው ጀዳ ጀናን ለምለምታ ኦሮሚያ ምንድነው ምን ማለት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ጀር ዳ ኦሮሚያ ለምለም ነች ጀዳ ምን ለማለት ፈልጌ ኦሮሚያ ለምለም ነች ለማለት ፈልጌ ነው ማን ለሊስቱ ምት ጀዳ ደረቅ ክልል የትኛው ነው አንጀ ኦሮሚያ ለምለም ነች ማለት ትግራይ ደረቅ ነች ማለት ነው ጀደ ማሪ ፈከረት ያዳቲ አመስ እንደጎጎረ ወማጀቹ ምቲ ኤኑቱ ቁምቲ ኦሮሚያ ለምለም ነች ስለዚህ የለምለምታ ኦሮሚያ ምክር ቤት የቹን ከየ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የቹን ከየ ደጎጎራ ምት ወንበር ባደፍ ወለለ ጠባብነት ነው ምን ሆኖ ጠባብ ምን ሆኖ ጠባብ ማልቱ ድበት ነው ድብድካም ዋን እንጀራ ዱባደ አቺ ወለካኔ ቤክስብንሱን አከንደርብኔ ወዳን ከንደርብኔ ወደ ባል አኒ ከነጫላ ወነ በረሱ ጁር በሬሳ ጀ ኡፊ በሬሰኒ ዋን በርባደን ደበርሰ በረታ ኦኬ ዮም በረኔ ገዲሳ ሁጂ ከነ ዳባ ነምበር ሲብኔ ዋጅራ ነምበር ሲብኔ በርኖተ ኪንጃለን ሄንዲ ሳይደ ይስን ጆለ ገሰን እት ጩፍተኒ ድርቅሲፍተኒ በርሲፍተኒ አኒም በረዳ ጀደፍ ማል ደበለታ ወረቃ በርባዳ መቃ በርባዳ ማል ጀዳ ነው ጀከስና እንጀሱን እንኑ ኤምቢኤ በረታ አቲ ማል በርባቹ ሆገና ታቲ ሆገና kiyaዩ ታቲ ኤምቢኤ ማሊፍ በረታቲ አና ሞቱ ማሊፍ አከ ኮሌጅ ገሌን በረን ማሊፍ ጆለ ከሰን ድርቅ ሲፍተኒ በርሲፍተኒ ምቲ አና ከደ ማና በርሲሱ ዲደ ኦሮሚያን ሲያበርሲሱ ዳ ኦሮሚያ አፍ ኦፒዲኦን ሲያበርሲሱ ቶለ ጀደ እሺ ጋር ጀደ ኦሮሚያ ደቄ ጋፈደ ኦሮሚያን በደሴ ሲምቤኑ ናንጀ ናኖ ኦሮሚያ ረቲ ፕሮጀክቲ ራዲዮ ኦሮሚያ ዳ ቦጫሜ ቱሬ ጀልቀበ ረቲ ኤሰረት አከ ጃረሙ ፊ ከን ቦጫሜ ቢሾፍቱ ማል ቢሾፍቱ ኤዳ ሞጆረት አከ ጃረሙ ሞጆረት ዳጋም ቡራ ታኤ ሜሻም ኢጃርሳ ቡኤ ኢጃርሳ ሳመቶ ኩ ጀልቀበ መነ ፈካታ ይሮን ሳ ቱሬ ራዋን ታኤ ፊ ፕሮጀክቲ ሱን ጅዱት አከንታኔ ታኤ ለፈጀለሊጥ har'allee anaaf seenaa qoratamuu qabuu fi gaafatamuu qabu jedhee yaada. Ka'umsa santuuyyuu har'a televezyiinii fi raadiyoo OBN kana kan Oromiyaadha. Adaamatti akka lafa taa'u taasise jechuudha. Kanaaf Suleeman
Achi isin tun dhufteet lakka akkasii miti. Walam saggad hatattaman akka hojii isaatti deebi'u jedhee murteesseera. Hojii qofaa miti deemii barnoota gaafate san jalqabi jedheera naan jette. Barnoota jalqabi akkamitti jalqaba? Isaan ji'a sadii leenjii irra turan. Ijoollee isaanii warra galchuu barbaadan san walitti qabanii leenjisanii entrance examii ani leenjine. Kanaafuu entrance examiin sun ammoo boru. Akkamitti leenjine entrance examii fudhaa jennaan bakka haa fudhatu ishiin fudhaa jedhee guyyuma tokko illee utuu leenjin board chairmanin university college sanii Lamsaggadi sani haaseenu jedhee special letterii naa kenne dhaqee qormaata irra taa'ee qormaata san irra taa'ee isaa warra leenji'an kana wajjin dorgomeet hin darbi'an tokkoffaa ta'ee darbe akka darbuun beeka duraanuu achi mana barnootaa gale galeet garuu with condition inni maali hojjataa akka baradhu. Degree tokko civil service anguyyaa barachaa galgalammoo kutubee barachaa yeroo tokkoon degree lama nama qabatanidha. Ambassador Suleeman Daddafoo barumsa irrattis baay'ee nama barumsaan cimaa ta'edha. Ofii barachuu qofaa odoo hin ta'in namnis akka baratu namnis akka sammuudhaan guddatu nama godhuudha. Ofii isaatiifis akkasitti sanuu hojii hojjechaati hojii irraa bilisa odoo hin ta'in degree lamaan san kan barate. Turgum ጽሕፈት ቤት keessallee hojjedha yoo san birrii 250 kana kafalu faana yoo san birrii 250 uumaa keessa hin jirtu. Kanaafuu wayyin gaazexaa Urban atkilti jedhan tokko jira. Wanna turgu hiikamu yoo jiraate Amaariffaa gara Ingiliffaa gara Amaariffaatti waan turjumaanamu naa kenna. Peejii kan hundaa baadhateetti wal qixxeesse maaragaan gulantaa amma irra geettu kanarra gahee jechuudha. Nama dinqisiifannaa guddaa qabuu fi nama fakkeenyummaa guddaas isaanii ka 97 san keessa wayitasanis ari'ame. Wayitasanis ari'amee garuu aramee ka'eet akka hojjedhu aramteetta hojjedhu jedhanii achuu keessan hojjechiisa. Gaazexaa Oromiyaa namni chief editor ta'ee hojjetu central committee nama ta'e an central committee miti miseensa taraa tokko akkamitti gaazexaan hojjedhu jedhan jetta. Miseensummaan garaa isaa nyaata. Waa hedduu na qoratanii yoo barbaadan timkitanya jedhan yoo barbaadan xabbaab jedhan yoo barbaadan waan barbaadan jedhan nafxanyummaallee qabda jedhan yoo barbaadan waan barbaadan naa kennanii na baasu keessayyuu jara kenna. Ambassador Suleeman Daddafoo dhugaadhaan qabsaa ifaan qabsaa akkasuma immoo ilmoon namaa sabaaf saba kamiyyuu hoo ta'e akka baratu akka guddatu akka diinagdeen of danda'u nama walqixxummaan nama laaluu fi nama qabsoodhaanis dhugaa fayyaalessummaan akka namaattis immoo nama gargaaruudhaan nama namummaa guutedha jedhanii karaa kiyyaan kana yaadu. Yaa'u eenyuun isaanii girgiriin isaanii sun dhufee jennaan amma warraaqsa uumne OPDO keessatti. Warraaqsa uumne hoggansa OPDO hunda akka bittinnaa'u goone. Yeroo baay'ee nama faayidaa ofii barbaacha deemuu miti. Mataa qaqqabatee hojjeta. Fakkeessaadhaaf hin hojjetu. Gartuus hin qabu. Gartuu abaluu wajjin hiriiranii akka namni neetwoorkiidhaan wal ijaaree
tokko tokko balbala walii banaa deeman kana waan akkasiin qabu inni hojii isaa hojjeta. Waan kanaafi akka nama waan san irratti qurrama wayii qabu yookaan komii wayii qabu isaanitti fakkaata nama laaluuf. Inni garuu callisaadha. Of mul'isuudhaaf hin deemu, fakkeessummaan qabu, hojiin hojjeta. Nama sadii wayitiin ijaaramnee walgahii guyyaa 40 keessatti qabsoofnee hooggansi OPDO akka diigamee koreen nama 9 qabdu hooggansa akka qabattu goone. Amma san keessa koree san keessa galee haga yaa'iin dhufuu fi koree san keessa tajaajilaa ture booda yaa'iin godhameeti Naqqamte irratti jechuudha. Yaa'iin godhamee achitti gara hooggansaa dhufe gara Central Committeetti beeksisaaf aadaa biiroo lamaa walitti hoogganna ture. Achi ramadamee achillee ari'an. Federi ጠቅላይ ሚኒስትር ሁለት አምባሳደሮችን ሾሟል ጀረኒ ይላል ጀሩ bakken kun hanqate bakken kun nantaal yadde yookaan murmadde yookaan qabsaa hin dhuga marratti kun qabso riformiin gidi kana fide keessaa tokko rakkoo mootummaan dabre gaafasanii rakkoo inni uumaa ture jechuudha. Qabeenya biyyaa saamuu irratti, dhoksuu irratti, biyyattii qullaa godhuu irratti, intarpiraayizoota gurguddaa akka injiinariin sanfaa akka hidhaa laga Abbayyaaf akka kana fakkaaturraa hatuu irratti maal godhuu irratti wanni hojjetamaa ture badaa ture. Isa saaxiluudhaaf wanta yoo san hojjete wanta yoo san argisiise ambaasadar ammas gaa dhaaba kana enterpiraayizicha kana cimsuudhaaf humna guddaadhaan fedhii guddaadhaan beekumsa guddaadhaan qophii guddaadhaan hojjetaa akka jiruun yaadaa jechuudha. Jibuuti irratti waan ta'aa ture yeroo san akka inni itti saaxilaa ture maaliif karaan sun karaa namni keenya keessa deemee biyya alaatti ittiin ba'u ulaa ba'umsaati. Miidhaa lammii irratti yeroo san gahaa ture achitti arga ture. Argee callisuu hin dandeenye. Kallattii adda addaatiin karaa daldalaatiin waan godhamaa ture. Karaa meeshaa al ergeetii irratti yakka hojjetamaa ture. Meeshaa alaa galuu irratti yakka hojjetamaa ture. Lammumtuuyyuu immoo baqannaa seeran alaatiin walitti hidhatamee akkamitti biyya alaatti fi biyya keessaa wali hidhatamee dallaalan akka itti rakkoon uumamaa ture kan hunda saaxilaa ture. Waytiin mormee kana kaase wayita Jibuuti jiru waan argeef. Jibuutitti xaa'oon balkiin uduu karaxiitti hin hodhamne bittinnaayaan markabatti fe'amee dhufa. Karaa dheeraa kutee waan dhufuuf xaa'oon kuni galaana karaa dheeraa kutee waan dhufuuf moischerii kun jiidha godhataa deema. Jiidha bishaanii kana godhataa deema. Aduun itti ba'aa deema. Xaa'oon kun uumama isaa jijjiiratee dhakaa ta'a. Hidha haaromsaa guddicha biyyattii kana keessatti hojjetamaa jiru san irratti waan isaaf karoorfame akkamittiin akka malaamaltummaa keessa galchanii jarri ittiin taphachaa turan san isa saaxiluudhaan ofiisaaf odoo hin yaadin maatiisaaf odoo hin yaadin malaamaltummaa achi keessatti raawwate san saaxiluudhaan nama gahee guddaa taphateedha. Gaafa sanirraa jalqabee namni biraa namni baay'ee wanta uggee fuulduraan dhaabbanni fuuldura dhaabataa ture jechuudha. Wanta tokko tokko saaxila baasaa ture jechuudha. Amma dhaabamni irratti hojjetu kana irratti illee daba achitti hojjetamaa ture. Qabeenya uummataa achitti saamamaa ture. Gaafa ala Jibuutii tures achitti wanta arge waan laalaa ture. Akkamitti biyyattiin akka saamamaa turte haalaan ibseera jechuudha. Haalaan ibsaa ture. Kuni garuu waaqayyoomatu asiin ga'e malee namni akkasitti ifaan haasa'u yeroo baay'ee jiraachuullee rakkoodha. Garuu inni haala gaariidhaan uummata odoo tajaajiluu as ga'e waa ta'eef nama guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Hojiin qulqullina bittaan qulqullinaa ka sadarkaa isaa eege waan hin jirree fi
kana yoo argite jettu garas goota. Na kana yoo dubbanne maal dubbatta? Kana yoo kanatti yoo qabsoofne maaliif qabsoofta? Kun waan dhugaa waan ta'e. Eegasu ani akka hoogganaa akka bakka bu'aa biyya tokkoo ta'e. Namni beeku adda siin jira. Sirna akkasii nama sodaachisaa san keessatti nama akka Ambaasadar Suleymaan barbaachisa. Ambaasadar Suleymaan wanta yaadan wanta beekan haasa'uudhaaf duubatti nama deebi'u miti. Qulqulluudha wanti isaa. Waan argee dhoksuus asii achis daddabsuus hin beeku. Uummata hin fayyadaa, biyya hin fayyadaa yoo ta'uuf yoo miidhe malee nama dhugaa dhoksuudhaaf deemu miti. Kanarratti inni kun nama baay'eedhaan adda isa godha jechuudha. Biyyattii bakka bu'ee ambaasadarummaan biyyoota adda addaatti tajaajileera. Wayita'annaa jedhatti ramadamu san mootummaan jiddu galeessi dippiloomaasii kennaa diinagdeedha. Imaamata jedhu qaba. Maaltu biyya keenyaa gara Naajeeriyaa akka galu godhuu danda'a? Maaltu Naajeeriyaa gara biyya keenyaa akka galu godhuu danda'a jedhee yeroo waggaa 5 ture achi waggaa 5 san keessatti waan tokko hojjechuu baay'ee yaade, baay'ee carraaqe. Fakkeenyaaf bunas biyya sanitti hin beekanii, sirriitti hin beekanii. Seremoonii keenya sinii jabanaa kan achitti akka galee akka beekamu. Bunni keenya baay'ee jaalatan haga baratan ammoo baay'ee jaalachuu jalqaban. Amma taargeet godhee mee nama tokko guddaa yoo fide biyyana isa laalanii kuwwanas galuu danda'an jedheeti Daangotee irratti xiyyeeffadhe. Harama seen harama jechuun bakka kaabaa jechuudha. Bakka warri hajjaaj deemee yookaan umuraa deemanii irra marsan tokko beektaa kaabaa bakka jedhan kaabaa wajjin seene. Haajii akkam jedhee nagaa gaafadhee. Waalaikum assalam jedhee nagaa na jalaa fuudhee harka qabadhee jechumaan ani Naajeeriyaatti ambaasaadara Itoophiyaatti ani Suleymaan jedhama. Innaa bakka dhugaa jirra asitti amma silleen sobu waaqalleen sobu ani umraa miti ka dhufe si barbaachuu dhufe jedhe. Daangoteen jechuun abbaa qabeenyaa cimaa Naajeeriyaa keessatti dura taa'aadha. So nama akkasii sana as fidanii asitti akka hojjetu godhuun asitti akka biyya gargaaru godhuun dhimma adda addaa keessatti akka qooda fudhatu godhuun ambaasadaroota irraa wanta eeggamu ambaasadar Suleymaanis waan isarraa eeggamu haala gaariidhaan hojiirra oolchaa waa'ee tureef haala gaariidhaan hojjetaa ture jechuudha. Piroojeektii Suudaan irratti jalqabee jiru wayii san kaansil godhee meeshaa gara Suudaanii deebisan as galchee kaafeellee Chaayinaa irraa jee faabrikaa kana dhaabe. San fiixa baafadhe. San fiixa baafadhe nama baay'eetu dhufa jedhee anaa yaadaa jiru abbootaanis yeroo kiyya fixee achii ka'ee. Gaafa Middle East jechuun biyya amma Arab Emirates maal tures investoroonni biyya sii akka as dhufan biyyoonni suni biyya kanaaf akka xiinxallanii akka dhufanii asitti waan tokko tokko investimentii akka hojjetan turizimiin akka baay'atu biyyinni walitti dhufiinsi biyya keenyaatiif biyyoota Arabaa jidduu jiru akka cimu wanta guddaa hojjetanii jiru kanaaf galata guddaa qaban jechuudha. Dippiloomaasii Emirates wajjin qabnu keessatti gahee guddaa akka taphatan ammoo muummicha ministeera keenyaa kanaafuu naaf gargaarsa guddaa achievementoota bu'aawwan achitti argamaniif kophaa kiyya wanni kana jedhu hin jiru. Wajjumaan hojjenne jechuudha. Kanaafuu addas walitti dhufeenyi sun hin qabbanoofne kararraan baane har'as lammiiwwan keenya kabaja gaarii hin jiranii. Lammiiwwan keenya hedduutu seeraan ala biyya san keessa jiraata garuu mirgi isaanii kabajameeti. The only country uduu seera hin qabaanne akka namaatti kabajamtee itti jiraattu biyya san qofa Middle East keessaa dhugaa dubbachuuf. Namoota haadha warraasaa fi ijoollee isaa
sirriitti kabajan keessaa Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo tokkodha. Akkuma haadha manaa tokkoof wanta guutamuu qabu hunda guutuudhaan kabajuudhaan har'a dubartiin cimaan tokko yeroo jirtudha. Dhiirris cinaatti kan cimu kan jedhu waan jiruuf akkasumatti isheenis nama cimtuu turte isa deeggaruudhaan barumsa isaatiif akka siqee deemu gochuudhaan yeroo inni barumsaa fi hojiidhaan dhiphatu immoo isheen ijoollee gargaaruudhaan akkasumatti nama waliin jaalala guddaadha fi wal kabaja guddaadhaan namoota jiraatan keessaa tokkodha. Yeroo as faanaa ture al tokko waliinis gallee buna dhugna. Ijoollee isaatiif aantummaa inni qabu gamaa gamanaan uummataa irra koraa kuunas miila irra taa'a kun gamaa gamanaa irratti wal lolu fiiganii dhufanii asitti biiroo keessatti marsanii hojii isa dhoorgu garuu mufatu wannoon jedhu bakka akka innitti fakkeenyummaa guddaadha isarraa kan bare dhugaa siin jechuudha. Haadha warraa isaatiif jaalala addaa walitti dhiyeenya isaan qaban. Mucaan guddaa kan hangafaa xinnaa kan ture suni amma abbaa ijoollee afuriiti. Biyya Ameerikaa jiraata. Barnoota haga digirii lammaffaatti barate. Waan baratee ni miti hojjetaa jiru biizinesmaaniidha. Kaampaanii xiqqoosii qaba. Kaampaanii tiraanspoortii wayii xiqqoosii qaba. Isiin of danda'ee bula. Ameerikaa isteeta Koloraadoo jedhamu keessa jiraata. Kuwwan illee maatiin achuma jira. Mucattiin lammaffaa taate beektu qamariyaa tajaajila takka beektu qaaquu jenna. Ta mucatti aantee dhalatu sun qal'oon. Isiinis kompiitara injiineriingiidhaan eebbifamtee biyyuma sanitti hojjetti. Stoor dipaartimentii tokko keessa hojjetti. Taasisti aantu miixxuu tajaajila jeeqxoon takka jirta yoo san apartamaa san miila tokkoon dhaabdu sun isiillee nama guddattee software injiineriingiin eebbifamtee injiinera illeen kaampaanii softwarii tokko keessa hojjette achumatti isiin herumteetti. Ta afuraffaa ammoo ta dhumarra dhalatte daa'ima xinnoo takka furdoo isiilleen amma guddattee achumatti barattee specialistii onnee kan specialistii onnee kaardiyooloojisti taate eebbifamtee hojjette achuma hospitaala keessa hojjetti. Taatiin beekni ta duraa ta itti aantu ammoo ta isitti aantu shanaffatu jira. Isii xinnoo isii gadi isiinillee guddattee amma xiyyaara balalisiifti. Paayileetiidha. Inni dhumaa ammoo ilma inni kutaa 9 barata amma ganaa waggaa 14 kutaa 9 barata. Innis achuma jira mana tiyyees isiilleen ijoollee hojjechi jirti. Ana amma asitti qeerruma maan kophaa kee ta'a. Biyya alaan jaaladhu achi dhaqaa deebi'a. Achi dhaqaa ijoollee ilaalaa deebi'a hin turu achi. Ani biyyaan ala jiraachuun jaaladhu. Biyyi natti tolu hin jiru. Biyyi gaariin biyyi silaa keessa jiraatan biyya Emirates ta'ullee biyya keessa hin ta'u. Kanaafuu an biyya jiraachuu jaaladha malee ala hin jaaladhu. Bu'aa bahiin keessa baane namni gargariin fageenya fagoo laalaati bakka garaa isaaniitiif bilanii ashkara ta'anii akkana ta'anii miti qabsaa'aa turre qabsoo fiis ta'etu isaanis baay'ee of eeggatanii of eeggataa qabsaa'u nus hamma dandeenye ijaarsan qabnu garuu qabsaa'aa turre qabsoo guddaan. Ana amma keessayyuu warri nu barbaadu warra ala ta'anii dhiiga ummataatiin nu jedha. Opiidiyoon akkana ta'ee miseensonni opiidiyoo akkana ta'anii isaan wajji hojjetanii warri isaan wajji hojjechuudhaan uummata keenya baay'ee fayyadneerra. Mirga uummata keenyaa beekumsa naannoo kanaa naannoon kun akka ijaarame godhuuf. Gaheen qabsaa'onni
OPDO godhan diqqaa miti. Kan tuffatamu miti. Ka seenaa irratti bakka gahee qabu, bakka gahaa qabu, bakka guddaa qabu. Dadhabbinni hedduutu jira. Dadhabbina san keessattiyyuu garuu mirga fedhiif faayidaa uummata Oromootiif gahaa guddaa taphanneerra.